Yoo hin jiru jedhe waan biraa jedhe dhiisa akkana sharrooma akkana dhiisa. Firoon duraan liiviin hojjetaa firoon duraan na waliin liivii ta'a yoo jettan firoon kiyya nama viidiyoo sodaatu akkumaana hundaafuu firoon rafaa jira wayita ribaa ka'e inni ni dhufa. Kun na dabbaree akka maqaan sila jiru ijoollee dhalaati dubartoota jechuu dubartoota azala jira fooxa fi sitaaran na duubas maa itti sabrii komentii kee Uwe ibidda bira dhiyooteesse kan dhagaa baksamtu sana xuwwee beektuun ibidda bira dhiyooteesse kan gaddeette imbaqxee ofumaan jimmettee isa wallaahi warabbal kaaba yeroonan warran biloo kennan seena Boroonni firoo fidi jettan nagarochi namni wayi gurraacha namni wayi gurraacha anaa jettee jedhe wallaahi fi shakkina gurraacha ammoo anaa jettee dhiisa akkana sharrooma akkana dhiisa. Firoon duraan liiviin hojjetaa firoon duraan na waliin liivii ta'a yoo jettan nama farda barbaadu gurra keessaa gurum jedhan hundaafuu firoon rafaa jira wayita ribaa ka'e inni ni dhufa. Kun na dabbaree akka amma warri shubbisuu dandeessanu yoo dandeessan uffata aadaa uffadhaa jechuudha sirba Arsii Wallaggaa Baalee Shawaa Harargee duti galatoome walla dhiisiningaa ilu kutaa Oromoo kutaa 11 sirbina waan ta'eef walumaan an uffata aadaa kiyyaachaa jedheen jira uffata aadaa jimmaatiin kan Walloos qaban injijjiirradha kan Arsiis qaban injijjiirradha kan Wallaggaas qaban injijjiirradha akkasitti jijjiirrannee shaabittinnooni ofirraa jennaa hundi keessaniyyuu deemaatiin jedha fokkata qabdanuu uffadhaa marrakkoo qaba gisee takkaan illee hin kadhadha warri uffata hin qabne immoo uffata jedhaatii kan naamusa isaa eeggatee fudhadhaatu kottaa thank you ijoollee sana ijoollee finfinnee jirtu sana biraan nagaa amma takka namni bira naan jetta kamitti kadhanne nagootanii be shirnaa godha gaafuma duraaniin fuudhe san irraa qabeetiin baasaboora harkaa fuudha gaafuma duraaniin fide akka warra kafiila kuno gizee kaddaama fidatanii jedhan beektaa baasaboora kan kee gizee eerpoortii gabbuute fidde Awwatai Rab Jara kaya namni bisa dia kono obsa ana follow kono action ko please nama jara bisa kaya Arafate galgala milkeessu guyyaara wal jajan duranu Oromoo yoggame baay akkasi ibsaa kiyya anam osoo ana taateeti mana suuqa manatti girgiddaa manaatti ol suuq Tuite bar milyon bar inni gabbaanam polisa sitti dawwalattee das bukkaati bar Tuite bar milyon maal bakkaafti polisa sitti dawwalu maal inni gowwaan tuni baasaboorri harka jira wanti hundi harka jira warqanni fiizaa wanni hundi harka jira kana hunda itti dhiiftee kaateetiin akka mana irraa badu osoo beektu polisi sitti dawwala sodaachisaa ma barbaachise harkaa fuutee ol kaa'uun qabdu sanduuqatti qolloftee akka kaddaa madaamiin kaddaamaa irraa baasaboora fuutee qolloftu. Wallahi mbe ko ada faate dubbintu dubbi ajaibaati garuu waan shok ana ma jechuudha gaafa akkanatti waa buusa jechuudha amma Suudaan irraa fide dhiira tokko asideeti waan takka jabaa irraa fuudheetiin fannisa bakka inni arginetti achiin gara kan deemu buddeena biti deemu barbaree biti deemu sookidda biti lubbuu bitiin sabbaa ofii dhaqa. Ati obsa kana maan finne amma sabiraatti dhiifte Obsaan daa'imaa dhiisa bona keessa badaa dhiisa. daa'ima yeroo hundumaa yoo ati rabbiin akkamsi godhe bartanaa fi yaakii waan faayidaa si qabu hin beektati keessatti ta'a bara maqaan kiyyaa yaakii hin beektati gadhokate ilaali mee gadhokate ilaali laacheesi Obsa atarii dhufuu barbaada birri meeqaan dhufan maa birri sin barbaachisu asumti koottu dhugaa birri meeqaan dhufan qatarii yaa rabbii kiyyaa yoo amma ganaganumatti muddee ammatti kalkuleetara qaraqaa qabaan no birri meeqaan dhufan jedheeti bas kaayiroo raamu kuma dhibba afurii maali kuma dhibba afurii kabiyyaati gaa kaa dhibba kuma dhibba afurii
Kuma di Bahuri Ethiopia Qatar demo mo. Eropa di koda bande. Amerika di koda. Pakistan nan deme wanno birande mure ma dan ibsa birande mo. Ara. Biya laftu si fakkate. Biya kadirun banna ka bifte kas gote sani bar. Kadir banna do gamano mali na kasi afufame ko muchawan kor keli se fakkatu son. Anu makofa nya warabbi na kisa orembe ko wallahi lazim ya. Balama. Angko ma di balama ya sadema jira ire dema jere baran. Sademar. Kina mi jo kuma di balama ba sadema. Ante Qatar demo raf malani dulu mal dare David. Kaddaminati da yo deman ho kaddaminati da yo deman. Kushina mi chu da yo deman. Ala ke sontan. Sone gadi buada rakon kamu. Itu komale bati jahidam ta biya manjuru kanatti sifima. Fakkeenya jarma yoo fudhatte ija yoo itti baba. Dubartii takka yoo kabalte jechuudha baatii jaha qulqulluu gaafii tokko malee qallitti si buusan waa sirgaa sin barbaachisu kanaafuyyuu dhalaan takka ofii isiitii barbaaddee miidhaati raageetulee yoo ati taartilee ofii sirdhiisi seera siimate taanaan si adabde ammoo Mansuur Jamaal wallaahi sa'aatii ammaa kanarraa sadaqadhu miskiina biyya keessa jiru walii qabii nyaachisa obboleessa kiyya yaa rabbii kiyyaa baguma gantanaamoo jala na dabarsite intalattiin si galaafattee qabde dubartittiin akka isi goote sun miti nama kumaatama mana hidhaa ciisa kaisiin mana hidhaatti guurte intalli jajjaba ammoo rabbiin sabaa isi kenne sabaa hidhaa antanaamoo rabbi si baase wallaahi Mansuur sitti maani daffaruu miti intalli sun laalila qaama isii akkanatti salaama ati fuuteen siisisuu hin dandeessi na daffaree jettee jechuudha na gudeeduudhaaf yaaleette faallaa ammoo isitu si gudeeduuf yaale jechuudha waan nama ajaa'ibu mana keessan na ukkaamsitee guyyaa 7 guutuu gaari keessa nama jiraatee bare torban tokkoof guyyaa meeq mana keessa taa'ee biroo dambisee eeguu jalqabe. Dalagaa deemaa kan maali jalqabe? Dalagaa deemuu fi kan ciree qopheessifaa jettee si ajajjee itti mara kenna. Isan jettu. Inni hojjetti intalli bushinaa galtee isin hojjetti garuu maa inni beektaa rakkin isaa biyyichi baadiyyaa. Baadiyyaa keessa baadiyyaa isa maal jedhan sitti maal taate bachoon koo iloo abbaa booraa biyyi koo magaalaa nama nagartu mana keessa jiru immoo mana kutaa tokko keessa ituu immoo waanuma sammuu kee immoo bareechu ta'ee jiraatee olii gassosochootee waa tokko gootee dandeesse sirrii mana kutaa tokko keessa guyyaa guutuu mana hidhaa shaayii dhattee dhuguu hin dandeessu almost fagoodha. Raayidii immoo maal jedhama hubarii waammachuu hin danda'u. Hin beeku akkaataa isaa. Ganaa namatti dawwalee dhaqee maakiyaatoo dhuguudhaaf nama dhufeen konkolaataa naa erga. Kana keessatti guyyaa tokko maal hin ta'e beektaa asli? Googilii gaafan godhu googil irratti Starbucks daqiiqaa 6 torbanaan jedha. Bakka daqiiqaa 6 taanaan baay'ee dhiyoodha. Maaliifan kee hin deemudee nan deema lakkaa daqiiqaa 6 sun konkolaataadhaan malee lafa miti. Oh my God. Ilaali gudii bokkaannetti dhufe. Mani namaa immoo iddoo sana cumaa namaa dhattee nan nu godhattee bokkaana maaloo bokkaannetti roobee hojjete ta'itiidhaan si dhaanamne mana kun dandeessu. Nama hin beeku. Konkolaataa kana illee dhaabsisee akka biyyaa maaloo na fuudhaan jedhu. Bokkaan roobuudhaaf gurraachessee yaa rabbi. Achi deemanu asin deebi'a. Maaliin godha bakka mee kunuu seenaadhaaf naa ta'a. Mee natti roobu bokkaan kun natti roobee